Eessa dhufee qofa Booranmaan eessa dhufee? Booruu. Booroo dhufe. Booroo. Agartee yaayoo. Wahoo. Oo raabuma. Guyyaa warqeen nageenyi sanbadaadha. Boora fayyaa daada'uu jennee ani boru diidaati. Namni sana dhaattutti agartaa kun Aabboo Soraa Nuuraa jedhama. Har'a waan dhaloota hedduu gaaffii ta'uu fi akkasuma warri kenname hedduu namni Boorana hin beekne Gosarrayyuu badii eessaa akka dhufteef maalirraa akka dhuftee jaarsa nu dhaattu kan gaafachuuf deema. Na caqasaa Aabboo Soraa maan jettee eessa dhuftee? Badii warra qaalluuti. Ayyee. Warra qaalluudhaan haadha warraadhaan. Amma isiin Harrayyuu beerree in hangafti. Haadha warraadhaan. Ilmi Aboollaa maandha. Haati warra hangafa. Hangafanadhaan. Waaqoo badichi ammoo warra qaalluu miittoo isaa dadhabee warra bokkuu gal. Warra bokkuu ta'iyyuu lallatu. Garbe ta'e. Yaa wal dhaban. Yaati tammaati. Jaanjamtuu gal. Waaqoo badichi kunin. Waaqoo badichi kun. Waaqoo badichi kana qor waaqoo badichaa yoo madanii. Waaqoo badicha wanni jedhanii fi isatti yaa keessa badee fi waaqoo badicha jedhanii. Isa yaa keessa badee warri fi fudhatee makkali fi fudhatee jaanjamtuu gale. Kanaaf waaqoo badicheedha. Agartee ammoo warri bokkuu kaan deebi'ee garbaa beedichaa. Gara warri bokkuuti argate. Achiin gara babeedichi warri bokkuu barbaada. Agartee dhalooti Harrayyuu badii akkas. Harrayyuu badiin soddom boorooti. Soddom boorooti. Gaafa soddomi booroo dhiibanii ka'e. Agartee dhalooti Harrayyuu badii soddom boorooti. Garuu micciiram hin qabu. Garuu dab hin qabu. Harrayyuu badiin soddom boorooti. Akki an dhagaye akkana. Dhageettan. Ayyee kun amma akka irra dhageettan nu dhageenyu Harrayyuu badiin qaalluu akkasuma soddom boorooti. Dhufaansisii akki isiin dhufte amma waaqoo badicha kan irraa dhufeetti. Waaqoo badicha kanaatti hayyuu bade. Hayyuu bade jaanjamtuu gale. Ishi waaqoo badichi kun gaaf bade maan koommate bade. Yoo bade ammoo namni fulaan itti bade Gujii sun keessa namitti bade faama nam dhalfaa gosti inni qabu jirti warri Gujii suni. Muummeen qabu Gujiin suni galachi badii jedhanii. Gujiillee mataa Gujiillee dura warri kun wayyu gaaro in sodaatan durii in deetan durii hanni namaa nyaatu. Loon badii yoo isaan itti galan aanaan hin dhugu. Badii. Loon badii aanaan loon badii hin dhugu. Badii maxxanfatu. Hanni hin nyaatu. Akkuma kennaa aanaan galan dhugu jechuudha. Aanaan galaan dhugu. Agartee gochi sunillee akkuma sun fidamuu jirti. Ta Gujii keessa akkuma sun fidamuu jirti. Harrallee sunilleen aanaan galaan dhugu. Loon badiillee hin nyaatu. Agartee dhalooti badii akkana. Warri suniin Harrayyuu himatu moo maal himatu warri jaanjamtuu sun? Galachi badii jedha. Galachi badii jedha. Galachi badiidha. Galachi badii jedha. Agartee Gujiillee gaaroo hin dheetti. Akka wayyuutti herregatti. Dhalooteessi akkasi. Gujiillee akka gaaroo dheetti. Akka nam qaalluutti. Ammoo isiilleen amma waaqoo badichi sun Gujiillee keessa haati badee Gujii keessaatti amma horee jechuudha. Gujii mataan gam tokkootu warra sun. Gujii keessallee mataan gam tokkootu Gujii keessallee warra sun. Akka dhalooteessi akkas. Inni gaafa baanan hin badeedhan suni maan koommatee bade Booran keessa. Maani wal dhaban Booran? Haati tammaati. Ijjeechi murani. Inni ijjeemni jennaani ijjeechi dhagayatee kanaaf keessa bahe. Yaati tammaati. Inni ijjeemnedhaan. Ijjeechi sun dheetaaf Gujii gale. Inni maan balleessa ijjeessan gara? Jabaatee agi dabre. Hin jabaate. Jabeen kana ammaa jabeen kanaafi agartee laanu dabreedhaan inni ijjeemnaa jedhanii akka tanaaf tammaatan. Jabeenum isaatiif. Kanaafuu akkasii gosti ta'e tam Harrayyuu badii tuni akkisiin kun dhufte waaqoo badichi suni jechuudha. Waaqoo badichi kan ammoo qaalluu dhale. Dur qaalluu dhale. Nadheen qaalluu. Nadheen qaalluu tun ammoo duri beerree. Beerree dhale. Amnuuf beerree eentan gafa. Nutti hangafa. Beerree nutti hangafa. Beerree nutti hangafa. Kun warqeen akkuma dhageettanii Gosarrayyuu badii reefu eessa dhuftee akka gargarsiin kun dhuftee fi jaarsi Booranaa Aabboo Soraa boruu gaafadhaa jedhee
Abboo Sora Nuura gaafadhaa isaaniin jira kunoo akka isaan dhageettan kana gosti Karrayyuu nammaqaan Ayyuu Karrayyuu badii Kadurii jaarsi Waaqoo Badicha irraa as dhuftee Waaqoo Badichaa durii Kaayyuu jaanjamtuu badee jaanjamtuullee nagamma galalchi tokko muluun galalchi badii jiraa jedhanii durii inni Hayyuu hoommatee durii guddoo fakkeenya boora. Mootummaa sunii fi jeemnaa jedhanii ijjeechi sunii hin baqataaf bade. Ijjeechi sun baqate. Karrayyuu badii eegee gaafa jiree Hayyuu fataate. Uqa qaampeet ta'e. Yaadanii nuuraat ta'e. Uqa qaampeet jaatanii nuuraat ta'e. Eegee Waaqoo Badichaa. Lamorreen nallee wanni kun ni bareedduuf naggaa fi taatee farda qabadde sanii dhufee akkuma san beektan gosti Booranaa gara 10 jira. Gosa 18 keessaa gosti Goona Bal'aa 14 sabbo 3 gara 17 kan 18ti. 17. 17. Maanin yaamnaan maanin ofiin dhufte dhaan maan? Jidda Maliyyuu. Maliyyuu yaamna. Alchaayyaalleen 18 ta'uu jirti hin jenne Booranii. Alchaayyaan sun amma gosa tokko qottaramoo Jidda Maliyyuu. Jidda Maliyyuulleen tokko. Jidda Maliyyuun tokko. Maliyyuu warjiddaati. Alchaayyaa. Sadeenuu abba tokko durii dhaleedha. Maliyyuu. Alchaayyaa. Warjiddaati. Agartee? Amma warqum sadiini abbaan tokko dhaloota duriitti alchaayicha dur jira abbaa xam jaare hin guddate loonti bona amma uqqate haaloon hin godaanna'e abboo biraan godaannetti warri maandholeen kaan. Jidda Maliyyuu moo eenteedha? Alchaayyattedha? Alchaayyatti alchaayicha akka hangodaanna'e hangafa. Waamarri maandholeen hawaari jiddaa hama alchaayyaa inti Maliyyuu abboo biraan godaannu jette. Hayloon hin godaane. Agartee jaarsiin jaare waan cufla sanii dabarse waan eelaa waan Hayyuu cufla sanii dabarse isan nabira yaa'uu diddan inni lakkisa nabira deemu jedhanitti hangafticha kaan dhoowwan jedha. Jaarsi dhoowwan. Dhaamsa abboo jettettu eelallee. Hayyuulle alchaayyaan beektaa faroo durii hin qabdu faroo amma galataa akka tawanii Boorana tan durii faroo iyyuu hin qabdu alchaayyaan faroo iyyuu hin qabdu an faroo dhiyoo argatte bagartee nu hangafa eel hin qabnu faroo hin qabnu maali jette bagartee dhiyoo argatte qara idaama taati. Idaam taate garballee idaam taate faroo keessaan qabdu faroo warjiddaati Maliyyuu walte qabdu dhiyoo amma argatte durii hin qabdu. Akkana gosti Booranaa 17 jechuudha. 17. Gosti Booranaa 17 reefa 18 lakki alchaayyaanii Jidda Maliyyuu yennaan alchaayyaan ofiin dhufte malee gosti Booranaa 17 jedhanii gosti 17 keessa immoo reefoo Abboo Sora kan gaafadhe gosa Karrayyuu badiiti wanni an gaafadheef ammoo gisedduu jecha Karrayyuu badiidhaan kana badii tana maaf akka jedhanii yeroo hedduu gaafii natti taate tanaaf deebisee gaafadhe ammallee gaafii tokko isanii gaafadhe sanillee fakkeenya yoo isin duraan akkuma kiyyifaa wallaaltan ta'a osoo duraan hin beekne sanillee hin deebiteedha yaada. Ilaa Abboo Sora ammallee gaafii tokko si gaafadhu durii Oromoon tun cufti walti jirteedhaan Oromoon tun cufti walti jirti tullu nam duri jirteedhaan. Gaafan fakkeenya Oromoon tun walti jirti haa tullu nam duri jirteedhaan kana Oromoon tun cuftiin abbaa gadaa tokko jalaa bulti moo fakkeenya Booranaa fi wanni fakkeenya Booranaa Arsii Shawaa Wallaggaadhaan kun hin jirtu cufti abbaa gadaa tokko jalaa bulti moo gaafuma madda walaabuu waliin jirtullee cufti abbaa gadaa qofa qabdi. Yoo haa qabaat taate namni abbaa gadaa suni eenyu? Amma ana kan dhagayetti Oromoo cufan gaafii Booran. Akki Boorana amma inni laftaana Booro dhufee eessa dhufee qofa Boorummaan eessa dhufee? Booro dhufe agartee Boorkuun ammallee huun gara Booroo jedhanii asii an argee beekan gurraan dhaga malee Booran Booroo jedhanii Boorani sun ammallee achum jira Boorani sun Booru jira agartee Booroo tana amma
achi soddomii laftaan fudhate. Laftaan fudhate. Sidii keessa kaase laftaan fudhate. Agartee? Lafa fudhannaani abbaan lafaatu isa akki gumii cufsi jala bulti. Duri. Agartee? Akki dhageettati yaakkan. Jala bulti. Gaaf tulluu nam duri sun. Jala bulti. Yoo nu amma kitaaba adda addaa farraa yoo dhageenyu Oromoon tokkoffaa filaa isiin dhuftee tulluu nam duriitedha. Tulluu nam durii jechuun nam gara lafa madda walaabuu taana. Madda walaabuudhanii tulluu nam duriitu dhufteedhani gaafa ammoo gaafasii Oromoon tokkollee gargar hin baanedha waliin jirti. Cuftee kan waliin jirtu tulluu nam durii sunirraa namuu fakkeenya Wallaggaallee gara Wallaggaa dabartee Arsii fakkeenya Shawaallee Boornillee gara dabre malee dhaloota Oromoo cufaatu madda walaabuu ta'edha. Waan kam namsi lamma yoo sira gaafasan fakkeenya dhalootsi cufti madda walaabuu kataa taate ana wanna namsi gaafachuu barbaade gaafasi amma Oromoolee Booranaatti hangafa akkuma Boorana hangafa kana fakkeenya Abba Gadaatillee gaafasi Booranumaa bulchuu jirmoo biitiin gaafasa Abba Gadaatu bulchu Abba Gadaatu Gadayoo qaratay Gadayoo ta'e Raabiyaa ta'e agartee Amalle yo ijoollee yoo amma mokkee sirbitulle yoo raaboo yoo raabuma jetti yaayyaa kanaan raabite gadaa yoo ta'e nadheelle yoo amma sirbitulle gadaa yoo kadhee yoo malee yoo jettiini gadaa yoo kana gadaa ta'e hangafi kana agartee achirraa namuu cufummaa maan ta'e. Babal'achaa akka hin dhagaye akkasi. Lamin dhageettanii akkuma gaafii ani itti gaafadhee yanaa deebise akkasuma Booranii eessa dhufee gaafii jettuu fi Booranii durii Booroo dhufeedhani. Soddon Boorootti ammoo Booroo irraa as dhufeedhani. Soddon Booroo irraa as dhufee madda walaabuu qubate madda walaabuu ta'anii Oromoon cufti gaafas ammoo Oromoon cuftiin akka fakkeenya akka Booran jedhamu kanaan wal yaamamti. Cufti madda walaabuu jirti Abbaa Gadaa tokkoon bulti. Kanaaf gaafii lamaan ansanii fakkeenya qabadde dhuftan akka irraa barattanii fi itti gammaddanii abdii qabaa yeroo itti aanutti ammoo gaafuma akkanaa jaarsa ergaa dhageettiif qabadde sanii dhufa. Akkasitti nagaan nuuf tura galatooma ulfaadha.